Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii? Jirra wallaahi akkam nagaa alhamdulillah galata rabbii as geenye jirra. Oromoon yoo miidhamees miidhameen jedhu jirra wallaahi alhamdulillah numa ja'a hin dagatu waan akkasiiti. Hundinuu keeyriidha. Haalli biyyattii teenya keessatti deemaa jiru kun haala hamaadha. Maaliifi haalli kun waan jijjiiramaa jiru natti fakkaataa hin jiru. Maaliifi guyyuma guyyaani wanti hamaan argamaa jiru. Gochi kun wanti nu gurratti dhageenyulleen gocha suuganneessaa gocha hamaadha. Kaan mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefama, kaan daandii irratti ajjeefama, kaan akka hin beekamnetti qoricha marfeen diranii ajjeesaa jiru. Wanti kun sanyii dhuguugaan kun Oromoo qofa irratti gaggeeffamaa jira. Maaliif yoo jettan jalqaba Wallagga irratti kan eegale lamaan Oromoo balleessuun jechuudha. Maqaa abaawootiin jechuudha. Abaawosiitu maqaa moggaasan waraana bilisummaa Oromooti miti. Wallagga keessaa balleessuu dadhabna eessatti darban beektaa? Achi karaa Wallootti deeman. Walloollee amma tokko erga dubbitti kaasanii Walloollee amma tokko erga fixan booddee Walloon meeshaa qabdi goota waan ta'eef ofirraa deebiste akkuma Wallaggaatti jechuudha. Amma eessatti deebi'e? Gara Gujiitti deebi'e jechuudha. Gara Gujii. Gujiilleen waraana bilisummaa Oromooti keessa soso'aa jira waan ta'eef injifannoo galmeessitee alaabaa bilisummaa Oromoo fannifte jechuudha. Gara Booranaatti darban. Booranilleen kanuma. Maaliifi jarri meeshaa qaba. Kanumaaf diina fitti dhiisaan jiran. Maaliifi jarri maal godhan? Yeroo kana jara kana dhaban as garagalanii daandii irratti isa motorsaayikiliidhaan deemee maatii gargaaraa jiru. Isa daandii irra taa'ee waa gurgurataa jiru. Isa daandii irra taa'ee kadhachaa jiru kana ajjeesu. Isa barataa baratee deemu ajjeesaa jiru. Isa suuqii keessa taa'ee ajjeesaa jiru. Dubartoota ajjeesaa jiru. Jaarsa ajjeesaa jiru. Haalli kun jijjiiramaa hin jiru biyya keenya keessatti. Inni jijjiiramaa hin jiru. Haalli kun akka itti furmaata argatu akkamiin yoo jettan Oromoon akkuma duritti wal jaartee diinaaf harka rukutu dhiistee amma uummanni Oromoo garee lamatti beenatti fakkaatee inni kun diinaaf harka rukutaa jira. Inni kun ammoo jarri kun waan gaarii hojjechuu jira. Inni kun hojjechuutti hin jiru waan akkas akkasiiti. Maaliif kun gantuun gantuma hin galtituun gantuun gantuma. Kanaaf Oromoo qabsoo teessan akkuma eegaltanitti itti fufaa hamma hayyoonni keenya mana hidhaatii baanii inni daandii irratti jiru kanallee gara bilisummaa Oromootti dhiigni Oromoo kan daandii irratti dhangala'aa jiru kun gara maalitti jijjiirama beektaa? Gara bilisummaatti jijjiirama. Ni injifanna gaafa tokko maraatte jarattiin maraachuu jirti malee jarattiin humnaas hin qabdu. Sareen gaafa maraatte maal gootii? Daandii irratti baatee nama ciniinti. Maaliif? Wanti nama ciniintu maaliif beektaa? Du'aaf deemti. Jarri hin jirtu humna hin qabdu nagoma waan itti malee inshaallahu ta'ala maa miti yoo rabbi nuuf laaffise jabaachuu qabnaa. Ilmaan Oromoo baaf dhiyaatti biyya keessaaf biyya alaatti jaaramtanii jaarmaa jabaa tokko jaaramuu akka qabdan abdiin qaba. Qaroon uummata Oromoo abbaan qeerroo Jawaar Mohaammed illeen mana hidhaa akka jiru, Baqqalaa Garbaa illeen, Hamzaa Booranaa illeen hayyoonni gurguddaan Oromoo ija of duratti qabattee jirtu mana hidhaa keessaa rakkachaa jiran. Kanumaafuu kanallee rabbi nuuf haa baasu. Sagalees taafii
dhiisinaadha. Maaliif diyaaspooraan kun xinnoo qabsoo Oromoo tana amma laaffisaa jira. Dur diyaaspooraan sagalee baay'ee dhageessaa jirtan. Diyaaspooraan biyya alaa hin callisinaa kaa gara qabsootti kaa. Misaayilli sinachi dhukaastan hin boo'a diinni. Diina boochisuu hin dhiisinaa ammallee diina boochisaa. Misaayila keessan dhukaasaa diyaaspooraan. Kanumaafuu ayyoota keenyaaf sagaleetaa jajjabaadhaadha. Inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhe uumaa miti dhiigni dhangala'aa jiru kanarra gara bilisummaatti akka jijjiiramu abdiin qaba. Ilmaan Oromoo tokkummaa keessan jabaatee itti dhufuu qaba. Inshaallah ta'ala nu meeshaa biraa hin qabnu, meeshaa nu qabnu rabbii tokko qofaa. Waltolallaa uumaa miti jajjabaadhaa galatooma. Assalaamu alaikum.